جركينيا برتني وبركا كان قبدا هم نما توكو دلدلا كان جتا هم نلولا إسير تلفتو هم نسين قبدا كان جان utuu faayila tokko sirreeffachaa jirtanii mata dureen kan isitti baay'ate mataan jireenya wal keessa kan isin jalaa bade barana xinnoo ati qabdu irratti ol seene waaqayyotu waa godhe. lakkoofsa lamaa kaasee dubbisa. Mootota isa lamaffaa boqonnaa 4 lamaa kaasee. Elsaa'iin deebisee attamitti si gargaarure wanta mana kee keessaa qabdu anatti himi jedhe. Isheen immoo ani garbittiin kee dhadhaa jirsaa cuggee xinnoo tokko duwwaa malee waan tokkollee mana koo keessaa hin qabu jette. Inni immoo ganda dhaqiitii olloota kee hundumaa biraa qodaa duwwaa muraasa tuun ta'in baay'isii ergifadhu. Kana booddee deebi'iitii ilmaan kee wajjin manatti ol gali. Balbala cufadhuutii dhagicha ejersaa sana qoricha hundumaatti naqi. Yommuu inni guutummoo jalaa fuudhii kaa'ee jedhe. Isheen isa biraa yommuu deebitee ilmaan ishee wajjin manatti galtee balbala cufatte. Ilmaan ishee qoricha dhiyeessuuf isheen immoo dhalicha ejersaa itti naqxe turte. Qodaawwan sun hundinuu yommuu gugguutaman ilma isheetiin qodaa duwwaa kan biraa naa fidi jette. Inni immoo qodaa kan biraa duwwaa hin hafne jedheen yommus dhalicha ejersaa sun yaa'uu dhiise. Ameen. Humna xiqqoo duwwaa hedduu guuttu jedheen dubbadha. Humna xiqqoo kutaa kana keessatti dubartii abbaan manaa ishee raajii ta'e tokko argina. Abbaan manaa ishee waaqayyoodhaaf nama hojjechaa turedha. Bara tajaajilaa ture keessatti Elsaa'iidha wajjin hojii gurguddaa waaqayyo itti waame nama hojjechaa turedha. Akka tasaa ta'etu abbaan manaa ishee kun jalaa du'e raajiin kun. Raajiin kun gaafa jalaa du'u dubartiin kun gara Elsaa dhaqxe. Elsaan yoo barbaade hadhaatti sagalee tokkitti dubbatee nama mi'eessu. Yoo barbaade tuuta hedduu isa ajjeesuudhaaf ba'an itti gadi ba'ee ija isaanii jaamummaadhaan rukutee eenyuun barbaaddu nama ittiin jedhee lola hedduu isa irratti riire isa sila dhaabuudhaaf guyyaan itti lakkaa'amte nama jaamummaadhaan diinota isaa dha'ee geggeessuu itti bu'u. Nama waan waaqayyo isatti dubbateef jiraatu nama akkasii bira dhaqxe dubartiin kun. Gaafa dhaqxu ilaa gooftaa koo waa'ee abbaa manaa koo sitti himuu nan barbaachisu maaliif? Isuu raasuu silamiyaaq ofii isaafuu waan beekuuf waa'ee abbaa manaa koo sitti himuu nan barbaachisu. Abbaan manaan koo si duukaa hojii gurguddaa hojjechaa tureef erga inni na jalaa du'e rakkoo guddaa tokkoon qaba. Bara tajaajilaa ture sana liqii liqeeffateetu utuu namaan deebisin narraa du'e.
narradwe ani fi ijoolleen koo mana keessatti ani haadha hiyyeessaa ta'e ijoollee kanarra jira. Abbaan liqaa yeroo abbaan manaan koo jiru sana irraa liqeeffate sana deddeebi'ee dhufe ijoollee koo garba godhatee fudhachuudhaaf na rakkisaa jire. Amma ishee kanaa kaasee dubbachuun barbaade. Abbaan liqaa ijoollee koo warra ani isaaf godhadhe kana narraa fudhatee garba godhachuudhaaf natti deddeebi'ee na rakkisaa jira. Maaliif? Sababa liqaa irraa qabuuf. Akkana gidduutti fala wallaaleen si bira dhufee maal si gargaarure jecha jedhu dubbateensa maal si gargaarure mee maal qabda mana kee keessaa natti himi maaltu jira mana kee natti himeenna anoo dhadhaa ejersaa cuggee tokko isheenuu xinnoodhaa itti cuggee tokko qofan manaa qabe cuggee xiqqoo tokko qofan manaa qaba dhala waan mana ishee humna xiqqoo rakkoo ishee guddaa amma rakkinni amma jenereeshinii nuyi keessa jirru mudatee jiru humni isaa xiqqoon rakkoon isaa waan inni tabba meeqa bahee ansiraa meeqa hojjete yuunivarsiitii meeqa galee sirreessuu hin dandeenyetu dhaloota mudate bara akkasii waaqayyo furmaata. Wanti ani qabu cuggee tokkitti wanti ishee rakkisaa jirus humni ishee manaa qabdu wal darba waan wal darbu kana itti geessiteessa mee jara keenya harka keessan jannatti qabadhaa sagaleen isinii baasa haala kee ilaaltee qilleensa keessa jirtu ilaaltee waan wal darbu faayila kee yoo gara isa hunda qabuutti geessite waan xinnoo irraa waan guddaatu dhalata. Inni guddaan fooldera ofii gara isa humna qabuutti dhaqanii hidhuudha. Faayila ofii humna qabeessatti hidhuudha. Qurxamni dhaloota yoo dhaqee abbaa girmaatti rakkoo himadhuudhaan mee dhaqee abalurraa birrii akkasii liqeeffadde akkas godhuudhaan yoo jedhee dalga kee miidhama malee jabaatti namni maxxanee fafasaatu cuqaa namoofi. Maloota keedatti qabi rakkinni boroo balbalaa sitti addattee nama jala si fiigsitu har'a waaqa jala si gasha. Nama amantiidhaan jijjiiramu barbaadu nama shayyoon argate naga mee harka keedatti qabi waan rakkinni si jaanjeesseef yaaddee dubbachuutu beektu haasofteetu sirreessuu beektu innaan gajjallaa kee mataa sirratti kan baafate bara faayila kee kan namaa jalaa buqqisee kan Kiristoos jala si gasha bara lafaalaan namu mataan dubbii keetii olu talaati narra jira Yesuusedha narra jira abrachee nama kirra bashia jalaba turii dalaba kana booda balbala hedduudhaatti rukuttee siiniin hoojamuun jedhe askarii miti nun baafaati isaan beekamne miti nun natti qabi harka keessi eebbisee gassi baasa har'aa jalqabee lafa sitti jijjiireera qilleensa sitti jijjiireera olu taalaatti an jijjiirameera jedha waan waaqessitu akka fakkeessaa miti jireenyaan angolatti isa beeka. Abbaa baluu gooyena jalaa qubee dhaqaane seenaa baay'ee mataan na cabsee narraa gale amma ammaatti firri koo gabbu'ee na iyyaafatu abbaan biyyaa Yesuus biyya jira. Ani dhala abbaa manaa isheen nabdee laala abbaa manaa nabdee amma moodela irraa fudhachuuf itti deddeebi'a waa meeqaan sirrise amma immoo isheetti ilaaltee jajjabaattu si jalaa butuu kan barbaadu gaa waan kan danda'amu. Dhimma kee faayida nama jabaatti si qabsiise.
Simena. I am expensive. Ani ni ana ina yati. Bueno. Baruan aku sabko tu isa barang zamari tu eh. Ni agati kam negatif ti ko ni bitani guru. Wanta wa erba ne dule pe ka rana. Jallo ni ka ni manun guru en na bal bal tuan. Kango tambo se. Mi agati kam ne. Gati ti barani bitani guru. Wanta wa erba jallo ni ka ni manun guru. Se nambe kakayosa maltu sa ittisa yana makasi wakayo galmeke parto ko dubisa wakayo galmeke parto ko dubisa wakayo galmeke parana dubisa wakayo galmeke alana dubisa wakayo galmeke milana dubisa wakayo galmeke kalkala kira dubisa jara quando mi manera ya ayati tu gana manos kartu matani chirra ofitenu e to garingale injiga modelsa e gamatiko alla intejanu Jesus garina mantulu dipise tu nega pagato nambe kaburkichi himba amerikise nambe kaburkichi himba amerikise nambe kaburkichi himba amerikise nambe kaburkichi himba amerikise nambe bagenda di nalu karaful durati demna damni najira deswa gayo mo itakenda sigi chamane sederra nufude demna galani itikaba kama Kenya nukaena hoso nukuba Kenya nilalo karaful durati demna damni najira deswa gayo mo itakenda What shall I do about you? What is your future? What is your solution? Malora furmani ke malora fuldurri ke jenetu neme maltu ser ke jirai fala ke nudaf kala barban Harka koina Rajal kabeda laban show fuldurti kabad Rajal kabeda Daran artu edani Bakayo ijatti ko daidan Tikaban dar ka kesan aban kutilala Rajal kabedan ijidan nabi kenar kabaidan kana boda abbanan kesintin tabat wedani kana boda hojiar kaketi wakayo ijaritti gona sijere e bagan na lantena warri ko fabaran stanjena bagan na lantena dapat na chuke sar Doi dalota di pa mani jirata ni damade dalota di pa mani sabra ke abamit dalota di pa mani jirata ke sabamit Yara kat sibra ke sibur wan sabang ko jaben raga udah kada yume para karai bekam ne karasi go de wa kayo chap sesena paida ke ti wa kayo tu mana chap sesena anam maerga ba yenerga yo sibra ke akana si jajuda dabe yo Omni kara chap sesi agal we in the sones in kahama
sineete gaafa jedhani innumti tokko sun duwwaan guutee fol jechuutti jalqabe. Dubbachuutti ga'e. Ni duddiffe mana keessa taa'u. Ni liqaa utuma inni mana keessa jiru liqaan ishee yaaddessaa ture. Ol dhufeetu qodaa duwwaa naa barbaade. Qodaa duwwaa naa barbaade. Qodaa duwwaa naa barbaade jechuutti. Qodaa duwwaa naa barbaade. Qodaa duwwaa naa barbaade. Qodaa duwwaa naa barbaade. Fuutee qodaa duwwaatti. Qodaa duwwaatti na guutte. Guuttee fittee ture. Qodaa duwwaa naa fida. Qodaa duwwaa naa fida. Gaafa duwwaa dhiba. Kana booda qodaa duwwaan hin jiru jettee ijoollee warri garbatti gurguramuuf kaate. Garba taatee gurguramuuf ijoolleen kaate. Qodaa duwwaan hin jiru jette. Achumaan yaa'uu dhiisee dhagalichis. Duwwaan guunnaan yaa'uu dhiise. Jara keenya barattanii of harkaa kan qabdan hamma nama tokko daldalaa kan jirtan humna lolaa isinitti dhufutu humna isin qabdan kan caala. Utuu faayila tokko sirreeffachaa jirtanii mata dureen kan isitti baay'ate. Mataan jireenyaa wal keessa kan isin jalaa bade. Barana xinnoo ati qabdu irratti ol seenee Waaqayyotu waa godhe. Irraa hafaa ta'eetu waan ittiin jiraatamuu fi waan ittiin liqaan namarraa deebi'u ta'a. Xinnoonati amma dhuguma kun sichi hojii ta'a, dhuguma sichi jireenya ta'a, dhuguma sichi kun ta'a. Xinnoonati jettee irratti teessee ol baaftee gabbuuftee yaaddattu suni irraa hafaa ta'e kaaniifuu jireenya ta'an jedhe. Harka keessa natti qabadda. Asiifatti ol baaftee gabbuuftee eessaani jireenyi kun barana kan jetteme ammaa jalqabee isuma irratti jiruu kee hojjeteera. Isuma irratti filaana isii godheera. Isuma irratti sii karoorseera. Isuma irratti sii hojjeteera. Kan gaa'ila kee, kan barumsa kee, kan maatii kee, kan biyya kanaa achuma keessaa yaa jire Waaqayyo. Nagaama. Xinnoo ati qabdu. Dippiloomiyaa ta'uu, digirii haa ta'uu,